Viidiyoon kun guutummaatti waa'ee illipsii konseptii gaarii qabatee jira. Jalqabarraa illipsiin bifa horizontaalii ta'uu danda'a, vertikaalii ta'uu danda'a. Horizontaalii irraa horizontaal aaksisii irra kan jiru kun A jennaani. Kana jechuun leengiziin asii amma asiitti jiru 2A ta'a jechuudha. Kan vertikaalii irraa akkasuma jalqabaa hamma xumuraatti kan jiru 2A dha. Asirraa vertikaal aaksisiin isaa maayiner aaksisiidha. B dha jechuudha. Gubbaadhaa hamma gadiitti 2B ta'a. Asirraa kun dalgisaa yookiis horizontaalii irra kan jiru maayiner aaksisiidha. 2B ta'a jechuudha. Kun oriijinaal konseptiidha jalqabarraa kaanee jechuudha. Foormulaa yoo oriijinii irraa kaane foormulaan illipsiitiin hojjennu foormulaan oriijinii irratti 0,0 irratti x square over a square plus y square over b square is equal to 1 jechuudha. Foormulaa oriijinii kuni. Kanaaf foormulaa kanarratti hundoofne illipsiin kun garamirra illoongeetii ta'ee jira. X aaksisii irra yookiis y aaksisii irra kan jedhu tilmaamuu dandeenya jechuudha. Garuu hima keessatti yoo nuuf kenname akkamitti x aaksisii irraa yookiis y aaksisii irra illoongeetii ta'ee akka jiru beekuudhaaf yeroo hundumaa vaaliyuun A illipsii keessatti B dhaa ol jechuudha. A is always greater than B jechuudha. Gara inni irra illoongeetii ta'e hubachuudhaaf vaaliyuun x jala jiru guddaa yoo ta'e elongated in x axis dha. Valuun y jala jiru guddaa yoo ta'e elongated in y axis jenna. Sana booda equal to 1 hima keessatti jechuudha. Yoo valuun a guddaa ta'e elongated x jala kan jiru guddaa ta'e elongated in x direction. Yoo y jala kan jiru guddaa ta'e elongated in y axis or y direction. Sanatti aansuudhaan coordinate vertices fi foci eessarratti yookiis coordinating isaanii akkamittiin tilmaamuu akka dandeenyu jechuudha kan nu ilaallu. Coordinating vertices fakkeenyaaf ellipsii kana asirraa ellipsii tokko kaasne seenterii isaa 0 goone asirraa b plus b jechuudha achi olii asii gadi minus b dha. Asirraa a yoo jenne plus a jechuudha asitti gara kanarra minus a jechuudha. Leengeziin inni fagaatee jiru asirraa ellipsii kana bifa kanaatiin kaasne kanaaf leengeziin asii amma asitti jiru 2a ta'a, amma asii asitti kan jiru 2b ta'a jechuudha. Asirratti a dha. Vertices gaafa barreessinu kun major vertices v m jenne yoo jalqabne fakkeenyaaf major vertices asirraa a, 0 minus a, 0 asirratti major vertices a, 0 ta'a. Asirratti 0, b dha. Asirratti immoo minus b, 0, minus b ta'a jechuudha. Kan akka ittiin erga qabanne yoo seenterii irra hin jiru ta'e
formula akkamii akka fayyadamuu dandeenyu if not center origin yoo center hin taane ta'e ammas irratti origin keenya 0,0 dha jechuudha. Center irra jira. Yoo center irra hin jiru ta'e maaliin bakka buusna? Center jalqaba irratti 0,0 centerii origin bakka bu'a jechuudha. Yoo centeriin 0 irra miti ta'e yookiis origin irra miti ta'e h kooma k jenne bakka buusna jechuudha. H kooma keenyaan erga adda baasne foosiin hammam fagaata? Foosii jechuun asirraa distaansii hanga ta'e centerii irratti ida'uudhaan yookiis hir'isuudhaan jechuudha. Foosii plus or minus distaansii sana c yoo jenne jechuudha. Kanaaf asirraa plus or minus c kooma 0 ta'a yoo x axis irra ta'e jechuudha. Elongated in x axis irra yoo ta'e jechuudha. Yoo y axis irra yoo ta'e immoo plus or 0, plus or minus c jechuudha. Elongation isaa irratti hundaa'a jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Kanaafuu equationiin nu achi keessatti fayyadamnu beekamaadha. Jalqabarraa equationiin yoo nootti centerii irra yoo ta'e jechuudha. Origin irra yoo hin taane ta'e jechuudha. Centeriin keenya equationiin keenya x minus h the whole square over a square plus y minus k the whole square over b square kan jirudha. Sana booddee is equal to 1 formulaa keenya jechuudha. Kuni formulaa waliigalaan qabnudha. Sanatti aansuudhaan attentioniin keenya to horizontal irra yoo fudhanne fakkeenyaaf amma centeriin jalqaba irratti 0,0 irra ture. Centeriin keenya maal ta'a? Gara h kooma keetti jijjiirameera jechuudha. Itti aansuudhaan foosii jalqaba foosiin keenya plus or minus c irra ture 0,0 yoo elongated in horizontal x axis irra yoo ta'e jechuudha. Horizontal axis keenya jechuudha. Kun gara h plus or minus c jechuun foosiin keenya eessarratti akka argamu jechuudha. Fageenya foosii keenya jechuudha. Centerii irra plus or minus c kooma k keenya iddoo x axis 0 kanaaf kan bu'e jechuudha. Kan itti aanu vertices major and minor jira. Major vertices plus or minus a kooma 0 irra ture jalqaba yoo origin irra jiru jechuudha. Gara vertices h plus or minus a kooma k tti jijjiirama jechuudha. Kuni ammayyuu elongated in x axis qofaadhaaf jechuudha. Vertices minor vertices immoo asirratti 0, plus or minus b ture jechuudha. Jalqaba irratti ol yookiis plus b dha minus b qabna turre. Asirratti immoo gara vertices minoriin keenya gara kamitti jijjiirama? h kooma k plus or minus b ta'a jechuudha. Kun elongated in x axis irra jechuudha. Yoo y axis irra immoo elongated ta'e centeriin keenya 0,0 irra ture gara h kooma center h kooma k tti jijjiirama. F keenya yookiis foosiin keenya 0, plus or minus c irra ture gara foosii into h kooma k plus c ta'a jechuudha. Gara asitti deebinee foosii vertices keenya ammas vertices majorii minorii qabna jalqaba irraa jechuudha. 0, plus or minus a ture jalqaba irraa origin irraa yommuu qabnu, amma immoo vertices keenya h kooma k plus a ta'a jechuudha. Gara vertices minor vertices itti gaafa dabarru
plus or minus b ture 0 gara vertices minorini h plus or minus b, k ta'a jechuudha. Kanaaf amma gara practice'itti dabarra. Practice'dhaan yookiis akkaataa itti solve gochuu dandeenyu equationii irratti akkamittiin solve akka gochuu dandeenyu gara practice'itti dabarra. Sana hojjechuudhaaf fakkeenya paartii kana irratti draw graph and identify coordinates of vertices and foci x square over 9 plus y square over 4 is equal to 0 kan jedhu jechuudha. Asirratti seentariin keenya 0,0 jechuudha. Seentariin keenya 0,0 dha. Equation irraa hubanna jechuudha. Garamirraa elongate ta'ee jira jechuudha. Asirraa 9 or 4 afurii fi 9 waliin madaalla. 9 guddaadha. Kanaafuu x axis irraa elongate ta'ee akka jiru agarsiisa jechuudha kuni. Kanaaf giraafii kana draw gochuudhaaf n keenya a is equal to a square is equal to 9, b square is equal to 4, c barbaaduudhaaf by the way c ni as keessatti c square is equal to a square minus b square dha. Formulaan nu ittiin c argachuu dandeenya jechuudha. C kanaaf asirraa c squarein keenya maal ta'a? 9 irrisuu 4 walqixxee 5 c is equal to plus or minus under radical 5 ta'a jechuudha. Gatiin c keenya kanaadha. Sanatti aansuudhaan gara vertices'idhaaf giraafii sana kaasuutti dabarra jechuudha. Giraaficha kaasuudhaaf as gosa iddoo kanatti yoon kaasne jenne fakkeenyaaf giraafii keenya bifa kanaatiin asirratti n keenya garamirra x axis irra elongated ta'ee akka jiru hubanneera waan ta'eef asirraa a value'n keenya a squarein 9, n keenya 3, b squarein 4, b'n keenya 2 jechuudha. Kanaaf asirraa centeriin originin keenya centeriidha 0,0 jechuudha. n plus 3 point distance 3 deemna jechuudha. Gara dudduubaattis 3 deemna jechuudha. Tuqaa 3 gara oliitti gara gadiittis tuqaa 2 deemna jechuudha. Asirraa 2 asirratti 2 deemna jechuudha. Distaansii kana asirraa 2 asirras 2 jechuudha. Minus asirraa plus 2 asirraa minus 2 asirraa plus 3 asirraa minus 3 jechuudha. Kanaaf tuqaa kana wal qabsiisna sana booddee jechuudha. Tuqaa asirra jiru wal qabsiisna. Asirraa kun ellipsii keenya jechuudha. Ellipsii keenya bifa kanaatiin kaasneerra jechuudha. Ellipsiin keenya salphaadha. Asirraa akka ittiin hubanna. Kun basic concept isaati jechuudha. Gaaffii itti aanu gaaffii kanasti gaaffii yookiis asirraa foosii keenya xumurre dhiifama. Foosii argachuudhaaf f'n keenya f(2) plus or minus c, 0 ture yommuu origin irraa jechuudha akka ittiin arganna. Kanaaf c'n keenya asirraa arganneerra waan ta'eef c'n f into plus or minus radical 5, 0 jechuudha. Foosiin keenya jechuudha kanaadha. Asirraa yaa'u calculator yaan ba'uu danda'a. Kun approximately radical plus or radical minus radical 5 kun plus or minus 2.236 akka baay'ina jechuudha. Kanaaf akka ittiin qabannaa. Itti aansuudhaan giraafii kanaallee hojjedha asti asirra viidiyoo paawus gochuudhaan yaala asirratti jechuudha. Kan kana giraafii kanaa hojjechuudhaaf jalqaba n keenya isa kamiin akka ta'e adda baasuu qabna. Yeroo hundumaa b dha ol waan ta'eef n keenya asirraa
a square is equal to 16 jechuudha 16 b square is equal to 9 dha. Kanaaf asirraa kan akka ittiin qabanne c keenya barbaanna. C square is equal to a square minus b square jechuudha. Asirraa a square minus b square 16 hir'isuun 9 7 c square is equal to 7 c is equal to plus or minus under radical 7 ta'a jechuudha. Kan akka ittiin erga qabanne gara coordinating center irra yoo hin ta'in immoo fakkeenya kan biraa ittiin hojjenna jechuudha. Bifuma kanaatiin hojjetama. Inni kun irra deebiin gaafatu jechuudha. Kanaaf gaaffii gara kan biraatti dabarre gaaffii itti aanu irratti find coordinates of center, vertices and the foci of the graph. And the graph draw the graph kan jedhudha. Asirraa fakkeenyaaf x minus 3 the whole square over 16 plus y plus 2 the whole square over 25 is equal to 1 kan jedhudha jechuudha. Question nuu kennamee gaaffii nuu kennamee jiru kanaadha. Kanaaf akkamittiintu seentariin isaa asirraa beekamaadha. Seentarii kana argachuudhaaf equationiin jalqaba sila ittiin hojjennu x minus h the whole square over a square plus y minus k the whole square over b square is equal to 1 kan jedhudha. Kanaaf asirraa saayiniin kun jijjiiramuu qaba jechuudha. Saayiniin kun yommuu asirraa baafannu jijjiiramuu qaba. Kanaaf seentariin keenya asirratti 3, minus 2 taati jechuudha. Ishee kana seentarii akka ittiin erga qabannee booddee gara verticesiitii fi foosii akkasuma giraafii isaa draw gochuutti dabarra jechuudha. Kanaaf asirraa seentarii keenya 3,2 gooneerraa minus 2 gooneerraa verticesii argachuudhaaf giraafii kana draw goona. Fakkeenyaaf asirratti kana erga akka ittiin qabanne vaaliiwun a keenya a square is equal to 25 b square is equal to 16 n 5 dha b immoo 4 dha c square a square minus b square dha 25 minus 16 9 dha c immoo 3 ta'a jechuudha 3 jechuudha. Kanaaf distaansii garannee irraa adeemuu hubannaa jechuudha asirraa. Gaaffii kana hojjechuudhaaf koordineetii jalqabaa seentarii keenya adda baasnee erga foosii keenyas qabannee booddee giraafii kana kaasuudha. Asirraa verticesii keenya argachuu qabna. 1 2 3 4 5 jedhee 1 2 3 4 5 jedhee 1 2 3 4 5 kana akka ittiin erga qabannee booddee h koomaa seentariin keenya 3, minus 2 dha. Verticesii keenya argachuudhaaf verticesiin jalqabarraa hin jijjiirama waan ta'eef maayinariif meejeriidha. Asirraa garuu giraafiin keenya garamirraa akka ta'e elongated in y directionidha jechuudha. Asirraa n keenya x y jala waan jiruuf jechuudha asirraa. Kanaaf elongated in verticalidha jechuudha. Achii gadiidha jechuudha kan inni dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu vertices into h, k plus or minus a meejerii jechuudha. Kanaaf vertices into h keenya
asirraa h'n kun h koomaa k bakka buute jechuudha. 3 koomaa k minus 2 plus or minus n keenya 5 jechuudha. Plus or minus 5 kanaaf v into 3 minus 2 plus 5 in 3 3 fi akkasuma vertices 3 asirra jechuudha. Minus 2 plus minus 2 minus 5 minus 7 jechuudha. Kana asirraa qaban jechuudha. Kanaaf 1 2 3 1 2 3 iddoon kuni iddoo argataa keenyaa ta'a jechuudha. Garuu seenterii keenya jalqaba irratti seenterii keenya barreessuun nurra ture. C minus 2 3 minus 2 1 2 3 1 2 asirraa as ta'a jechuudha. Seenteriin keenya kun vertices gara upward yookiin gara olirra jirudha jechuudha. Gara gadiitiin vertices keenya immoo minus 7 3 minus 7 irra dhufa jechuudha. Asirra kallattii x irra 3 dha. Asirra 1 2 3 4 5 okay 6 7 asirratti gara asirra dhufa jechuudha. Kan maayinarii yookiin gara kan vertices maayinara aksisiin keenya irraa gaafa barbaannu immoo kan v jechuudha. V into h plus or minus b comma k v into h h keenya iddoo h keenya kan nuyi buusnu 3 dha jechuudha. Ifuma asirratti 3 bakka buusne plus or minus b keenya asirraa 4 dha jechuudha. 4 k dhaaf k keenya finnee bakka buusnu jechuudha. Minus 2 jechuudha. Kanaaf v into meeqataa torba minus 2 dhaa fi akkasuma v into minus 1 minus 2 jechuudha. Kun yoo walitti daane bakka lamatti baasna jechuudha. Plus or minus kana wajjin wal qabsiifne jechuudha. Sana booddee asirra dhuunne iddoo giraafii keenya irraa bakka inni qabatu adda baafna jechuudha. Kanaaf 7 minus 2 minus 2 keenya eessarra dhufa? Akka jechuun 7 minus 2 1 2 3 4 5 6 7 asirra 7 dha. Asirraa immoo minus 2 jechuudha. Naannoo kan asirra dhufa jechuudha. Isa booddee kan biraan minus 1 minus 2 asirra 1 minus 1 jechuudha. Asirra minus 2 qabna. Asirra dhufa jechuudha. Giraafiin keenya gaafa kaasnu bifa akkamii qabaata? Kun wal qabsiisna jechuudha. Giraafiin keenya bifa kanaatiin ka'a jechuudha. Kun ellipsii keenya jechuudha. Yoo bifi isaa illee baay'inaan bareeduu baate bifa kanaatiin giraafii keenya kaasneerra jechuudha. Sana booddee gaaffii kan biraas itti daballee hojjechuu dandeenya. Asirraa fakkeenya draw the graph vertices okay ifama asirratti vertices isaan barreessine vertices foosii kanaan barreessine foosii kana argachuudhaaf foosiin kana f into h k plus or minus c dha. Yoo asirraa kan nuyi ctti daanu yoo vertiikaaliin keenya irra ta'e jechuudha. Achii gadiirra yoo ta'e c k irratti daana. Yoommoo asirraa yoo horizontaaliidha ta'e immoo f into h plus or minus c k ta'a jechuudha. Yoo horizontaaliidha ta'e. Garuu asirratti kun vertiikaaliidha waan ta'eef vertiikaalii keenya argachuudhaaf siin keenya asirraa siin keenya 3 jechuudha. Plus or minus 3 dha jechuudha. Kanaaf f'n keenya f into 3 minus 2 plus or minus 3
asirraa siin keenya 3 jechuudha waan ta'eef kanaaf 3,1 foosiin keenya 3,1 fi f into 3, minus 5 jechuudha. As naannoo asirraa 3,1 1 2 3 1 2 3,1 gidduu wanatti barbaanne jechuudha. X axis irra 3 deemne y axis keenya irra 1 irratti arganna jechuudha. Kanaafuu foosiin keenya akka ittiin deema. Kan itti aanu gaaffii kana hojjechuu dandeenya. Gaaffiin kunis fakkeenyuma kanaati waan ta'eef salphaadha. Shaakaluun gaarii ta'a jechuudha. Gaaffii kan biraa dabarree ilaalla. Gaaffii asirraa write standard formula for this graph dha. Giraafii kanaa fi standard formula isaa barreessuudhaaf bifa akkamiitiin barreessuu dandeenya? Asirraa maalirra dhaabbannee hubannee barreessuu dandeenya kan jedhudha. Giraafiin kun seentariin isaa 0,0 irra jira. Kanaafuu gaafa 0,0 ta'u formulaan keenya x square over a square plus y square over b square is equal to 1 dha. Kanaaf x'n keenyaa fi y keenya maal akka ta'an qofa a fi b keenya maal akka ta'an qofa adda baasnee beekuu jechuudha. A keenya beekuudhaa fi asirraa distaansii inni qabu ilaalla. 1 2 3 jechuudha. 3 4 distaansii 4 fagaatee jira. 1 2 3 4 kanaafuu A keenya 4 jechuudha. A keenya 4 A 4 B keenya immoo tokko 2 B wal qixxee 2 kanaaf asirratti x square over A square jechuun 4 squarein 16 plus into asirra immoo y square over 2 square gaafa goonu 4 is equal to 1 jechuudha. Formulaa kana akka ittiin barreessuu dandeenya jechuudha. Giraafii callisnee ilaalle jechuudha. Kan biraan fakkeenya kanarra gara gadii kana jiru. Fakkeenya kanarra write standard equation kanaaf barreessuudhaaf jalqaba maal beekuu qabna? Seentariin keenya eessa akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Seentariin keenya asirraa seentariin keenya 3 minus 3,2 irra jira jechuudha. Asirra jechuudha. Minus 3 dha. 1 2 3 minus 3 irra jira. 2 immoo asiin 1 1 2 asirra jechuudha. Seentariin keenya achirraa qabaanna. Sana booddee kuni seentarii irra originiin keenya seentarii irra hin jiru. Kanaafuu formulaan nu yommuu sana fayyadamnu x minus h the whole square over a square plus x minus b x minus y minus k square y minus k the whole square over b the whole square is equal to 1 dha. Formulaan keenya kanaadha. Kanaafuu nuyi maal gochuu qabna asirraa kan bakka isaanii buusnee barreessina jechuudha. Asumarraa jechuudha. X plus asirraa 3 as kun maayinasiidhaan jirti. Gaafa asirra dhuftu pilaasii utuun godhin dura dhiifama danda'u jalqabarraa kaane x minus into minus 3 ammatutti goone the whole square over a square keenya a keenya barbaannee hin arganna amma a keenya argachuudhaaf hin lakkoofna jechuudha. Hangam akka inni fagaatee jiru jechuudha. Seentarii irraa jechuudha. Garuu ammaaf a square jennee plus into y minus k iddoo k keenya 2 qabna waan ta'eef y asirraa maayinasii jechuudha. Akkuma formulaa keenyaatti maayinasii into 2 asirraa qabnu over b square is equal to 1 jenne asirraa x plus 3 ta'a jechuudha. Kuni the whole square over a keenya argachuudhaaf value a argachuudhaaf distaansiin seentarii irraa qabu hin lakkoofna jechuudha. Kanaaf asii
seentariin fakkeenya 3 dha. 1 2 3 4 5 jechuudha. Okay. Asirratti 3 lakkoofnu 1 2 3 4 5 asirra dhufa jechuudha. 5 iddoo kanarra kan gara x axis keenya irraa argachuudhaaf immoo asirraa 2 irra jira. 2 irraa kaane 2 dha kun seentarii keenya. Kanaaf asirraa kaane hangam ol fagaatee jira asirraa kan jiru ilaalla. Kana booddee 1 2 3 4 kan jiru jechuudha. Kanaaf een keenya distaansii isaa jalqaba irra lakkoofne 5 dha. Kun immoo 4 dha jechuudha. B'n immoo asirraa ka'e 1 2 3 4 jennee asirraa kan jiru yookiis gara kanattis lakkaa'uu dandeenya. Kanaaf 4 plus or minus jechuu dandeessu rakkoo qabu kun lachuun isaa sanuma fida waan ta'eef. Kanaaf asirra a square'n keenya maal taati? A square gaafa goonu 25 plus into y minus 2 over b square'n keenya 1 6 is equal to 1 ta'a jechuudha. Formula kana jechuudha. Viidiyoo guyyaa irraa kanuma irratti dhaabna. Yeroo itti aanu yoo isin gammachiise ta'e hundumti keessan please commentii itti godhaa. Maaliifuu yaada gara fuulduraatti akka adeemuuf itti fufamuuf dhaabbatuusaa commentii keessan ilaalaa. Kanarraa kan hafe chaanaala kana subscribe gochuun like godhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattani yoo isin gammachiise jiraate jechuudha. Kanarraa kan hafe commentii keessan baay'inaan hin eega. Itti fufuudhaaf asuma irratti dhaabuudhaaf jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa kan viidiyoo kana keessatti ilaalle kana fakkaata. Yeroo itti aanu hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Ciao.